Abbaa keetti heerumtee naan jedhu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe godina Jimmaa aanaa mannaa keessatti. Barnoota koos maatiin kiyyaa ijoollummaa kootti na galchanii hanga kutaa 8tti baradhe. Haa ta'utii garuu hawaasa naannoo keenyaa biratti kan baratame dubartoonni hedduun kutaa 8ffaa erga gahanii booda imala isaanii gara biyya hambaatti taasisu. Anis maatii kiyya eeyyamsiiseen piroosesii hundumaa jalqabeen rabbis naa milkeessee gara biyya Baahireen jedhamutti yeroo gabaabaa keessatti ni malee. Biyya Baahireen jedhamtu kana dhufeen waggaa 4 booda gameessi umriin isaa naa ol ta'e tokko karaa toora sooshaal miidiyaa na waliin taphachuu eegale. Mucaa kana waliin maatiin keenyallee qe'ee tokkodha. Amantaan nuti hordofnu garuu garaa garaa. Haasoon keenyi guyyaadhaa gara guyyaatti akkuma itti fufeen jaalalli anarraa akka saqabe nan hubadhe. Innis oolee otoo hin bulchiin jaalalli anarraa akka saqabe natti hime. Anis garaagarummaan umurii anaaf isa gidduu jiru jaalalaaf otoo nan daangessiin waa'ee garaagarummaa amantaa anaaf isa gidduu jiru qofaa kaaseen innis tole gara keetti nan jijjiirradhaa jedhee eeyyamamaa waan naaf ta'eef tole jedheen gaaffii jaalalaa isaaf fudhadhe. Turtii guyyoota muraasaa booddees amantaa isaa jijjiirratee gara kiyyatti dhufee elaa wanta ati narraa feete guutee waan hin jiruuf jaarsa gara maatii keetti ergadheen wal fuunee waliin jiraannaa jechuun na gaafate. Anis tole jedheen jaarsa gara maatii kootti akka inni ergatu hin taasise. Innis yeroo jaarsa gara maatii kootti ergatu kanatti maatiin kiyyaa gara kootti deebisanii akkam namicha abbaasiif ta'u kanatti heerumtaa innoo amalallee badaa qabaa suusiiwwan kanneen akka dhugaatii sigaaraa fi nama arrabsuu garaagaraatiin hawaasa keessatti ni beekamaa akkamittiin isaaf tole siin jennaa nama si madaalu barbaaddadhu naan jedhanii. Haa ta'utii garuu maatii kootiin ani deebiseen mucaa kana baay'ee jaalladheera. Amantaa isaallee gara keenyatti fideera. Amala isaa isin jettan kana hundumaa dhiisee na waliin haala gaariin jiraachuudhaaf waadaa waan naaf galeef tole naa jedhaa jedheen deebiseefi. Maatiin kiyyas erga ati jaallattee kan ati jaallatte siif jaallachuurraan ala silaas filannoo maalii qabnaa yoo nuti dinnees ati fedha keetiin nu duubatti raawwachuu waan dandeessuuf tole siif jenneerraa rabbi nyaataaf dhugaatii keessan tokko isiniif haa taasisuu jechuun nu eebbisanii. Waadaa yookiin qubeelaanis anaaf isa gidduutti ta'e. Erga qubeelaan nu gidduutti ta'ee booda guyyaadhaa gara guyyaatti ammas suuta amala isaa duraatti akka deebi'ee hiriyoota isaa garagaraarraa dhaga'uun eegale. Anis maaliif kana gootaa akkam jettee waadaa naaf galtee maaliif sirrooftee na waliin haala gaariin hin jiraattu jechuun yeroon isan gaafadhu oduu namaa hin dhagayinii ani erga waadaa siif seenee homaa suusii kan jedhan waa tokkotti iyyuu bu'een hin beeku na waliin amalumaan jiraadhu jedhee na kadhata. Yeroon isa waliin bakka tokko deemu hiriyoonni koo qubanatti qabanii natti kolfu. Abbaa manaa ishee moo abbaa ishee dhalchedhaa innoo arrii mataatti baaseeraa isheenoo reefu ijoolleedhaa akkamitti umuriin isaanii otoo waliin madaaliin walitti dhufanii jechuun qubanatti qabu. Jalqaba irratti homaa miti jedheetti seenus haa ta'uutii garuu wantoota garaagaraa irratti dhiibbaawwan adda addaa narratti geessu jalqabe. Dabalataanis amala gaarii ta'e hin qabu. Dhugaatii hedduminaan dhugaa, tamboo hedduminaan xuuxaa. Yeroo machaa'u afaansaa nama qe'ee keenyaa hundaa maatii kiyya dabalatee walitti qabee arrabsaa. Dur na oksee araada isaa kana fayyadamaa kan ture amma garuu sirra araada kiyyatu naaf caala jechuun ana fuulduratti illee tamboo mana fidee aarsachuu jalqabe. Anis wanti kun jireenya koo boriif na yaaddeessaa ta'uu isaa yeroo hubadhu maatii kootiin ni ta'a jedheen itti heerumeen ture. Haa ta'utii garuu ergan itti seenee waan naaf hin taaneef narraa hiikaa
amala isaa duraatti deebi'eetii jira jedheen isaanitti hime. Abbaan kiyya afaanuma isaa jalqabaatiin yoo ati jaallatte ni siif jaallannaa, yoo ati jibbite immoo ni siif jibbinaa, kuni filannoo keetii, duras ittiin galiin jennaan situ didee deemeetti heerume, yoo feete karaa seera qabeessaan seera fuulduratti qabeenya keessan adda qooddattanii adda bahuu ni dandeessanaan jedhe. Anis abbaa manaa kiyyaatiin ana moo araada kee filattaa jechuun yeroon isan gaafadhu, ati maal naaf gootaa, yoo na jaallatte araada koo waliin na danda'iitii na waliin jiraadhu, yoo jibbite immoo narraa bahii, nama fedhii koo guutummaatti hin jaallanne anis hin jaalladhu jechuun naaf deebise. Anis guyyaa sana baay'eetti mufadheen meeshaa kiyya hunda walitti qabadheen gara maatii kiyyaatti deebi'uun imala koo deebiseen gara biyya hambaatti raawwadhe. Yeroo ammaa kana immoo kootu naaf deebi'ee amala koo sirreeffadheeraa, daa'ima godhannee gara fuulduraatti waliin ni jiraannaa jechuun na gaafachaa jira. Ani garuu irra deddeebiseen wanti kun gonkumaa akka hin taane itti maatiin jira. Maatii koottillee otuun gara biyya hambaatti hin deemin dura akkan isarraa adda ba'ee durseen waan hin itti himeef akka adda baanetti beeku. Mee hiriyoonni koo immoo yaada keessan naaf qooda. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'echaa guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi biyya hambaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomiseen jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 maal gochuu akka qabdu utuu seenaan jireenyaa kun kan keessan ta'ee maal akka murteessitan obboleettii keenyaaf yaada keessan akka qooddanii fi kabajaan isin gaafachaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadhee dhiyaadhes kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isin gaafachaa akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeetii. Qophii gara biraatiin galgala hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.